Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baleeyyan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota qaqqaalii shamarran Oromoodha. Akkam jirtan baga jiraattan bakka jirtanitti rabbiin isin wajji haa jiraatu. Inshallah viidiyoo shanaffaadha waa'ee gogaa keenna wantoota baay'ee jira. Isin wanta rabbiin isin laaffisirra fayyadamuu dandeettan jechuudha. Innillee maali? Timaatimiidha. Timaatimii gogaa keenya qaama keenya fuula tahee harka tahee qaama keenya guutu faayidaa inni qabu fi akkasumas wantoota isaatti dabalamuudha. Kun akkuma argaa jirtan sukkaara namoonni tokko sooqidallee ni fayyadamanii garuu sooqiddi nama miidha waan ta'eef sukkaaratu caala jechuudha. Akkanatti sukkaara qopheesse haalli fayyadamiinsa keenya yeroo baay'ee viidiyoo isin irratti dheeressuun barbaadu warroota daataa fayyadamaniifillee haala gaarii ta'e yeroo gabaabaa keessatti laalanii fayyadamuu akka danda'aniif jechuun viidiyoo kiyya gabaabsuuf amma akkanatti mureetiin jira timaatima jechuudha. Akkanatti tuqaanii yoo fuula dibachuu barbaaddanis haala kanaan maaliif jennaan sukkaara fi timaatimii walitti dabalamee qaama keenya bareechisa jechuudha. Haala kanaan dibattanii yeroo raahaa qabdanitti irra tursiiftu. Yeroo irra tursiiftan hirriidanii kana booda yeroo dhiqattan harka kiyya amma kanaafi yoo kanaan mol biratti booda laale tokko miti jechuudha. Kuni sirriitti bareeda jechuudha. Ni ifa. Yeroo hedduu fayyadamuun immoo dirqama keenya jechuudha. Haala kanaanii irraa dhiqeetiin jira. Ni beeksisa harka kan xiqqoo ni ifa. Osoo irra tursiise sirriitti bareeda jechuudha. Fayyadama. Baarakallahu fiikum wa jazaakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fi amaanillah.